Injenne ref Maatiyus boqonnaa 20 Anama dubbatteeyyuu finne bari eenyu ibsa. Ay amma dubbisi hin jedhe Yohaannis 8:20 akka dubbisi amma dura karfennee kaanee gara saniitti deebina. 8 Yohaannis 8:20 takka. Yohaannis 8 boqonnaa 21 irratti akka jedha ammas Yesuus ani nan adeemaa isin na barbaaduuf jirtu iddoo ani dhaquus dhufuu hin dandeessanii kanaaf cubbuu keessaniin ni duutu jedhee isaanitti dubbate maal jechuudha? Ani yeroo kam yeroo inni waan kana dubbate? Yesuus ani nan deema gaafa jedhuun kanamu gaafa ilma namaatiin duudhaaf deemu jechuudha. Khalaas. Kanaafuu maal jedhee dubbate? Ani nan adeemaa jedhe. Nan adeemaa jedhe. Bakka nan dhufu maal ta'uu hin dandeessan jedhe. Dhufuu hin dandeessan. Dhufuu hin dandeessan. Bakka Yesuus jiru dhaqanii ajjeesuu danda'anii jiru warri inni jettee warra amantoonni fariisonni warri ajjeesan bakka Yesuus jiru akkamitti dhaqanii ajjeesan. Annan deema bakka nan jiru dhufuu hin dandeessan ergi jedheeti akkamitti iddoo inni jiru dhaqanii ajjeesan. Okay brother. Ammaan bakka nan deemu kana dhufuu hin dandeessan kan inni jedheen kuni eenyudhaan? Warra fariisotaati moo barattoota isaatiin jedhe? Fariisotas hunduma isaaniitu annan adeema bakka nan jiru dhufuu hin dandeessanii jedhan. Isaan immoo fariisonni silaa isaa jibbaat turanii akkamitti akkana jedhan? Bartootaan jette yoo jettu taate mata duree isaa dubbise baleessa. Mata dureen isaa maal jedhe beektaa? Yesuus warra isatti hin amanne akeekkachiisu isaa jedha. Warra isatti hin amanne kan inni akeekkachiisu. Warri isatti hin amanne tokko immoo Yahudoota akkasuma fariisota. Tolee warra isatti hin amanne malee barattoota miti. Kan inni naannoo deema bakka nan jiru dhufuu hin dandeessan jedheen eenyudha? Warra barattoota isaa hin ta'inidha. Mata duree dubbisu hin dubbisu amma barattoota naan jettee mormuu deemtu. Kan amma jechuun kiyya laal siifaa galu ammaan yaadichan isin jechaa jiru mormii keessa odoo hin ta'ini. Kan inni itti dubbachaa jiru amma warroota fariisotaati moo bartoota isaa duuka bu'aa? Warra amananiiti walumaa galatti warra amananii warri amananii sun fariisonni warra amanee miti. Warri isa ajjeesuu deemu warra amanee warra amananii akkasuma akkasii miti. Eeshi akkas jetteeti amma warra isatti amananii miti. Fariisonni warra isaanitti amananii. Kalaas kanaaf mata dureen isaa maal jedhe warra Yesuusitti amananii warra Yesuus warra isatti amananii akeekkachiisu isaa jedha. Warra isatti maal hin ta'in amananii fariisonni warra isatti amananii warra isa ajjeesuu deemu. Kanaafuu maal jedhee Yesuus Kiristoos ani nan adeema jedheen na argachuu hin dandeessan jedhee bakka na dhufuu hin dandeessan jedhee Waaqayyo ol fudhata waan ta'eef Yesuus Kiristoos akkuma faarfannaa irratti dubbatamee jiru ati akkuma seexanni iyyuu ni beeka kana ati qoreen miila keetti hin bu'u ergamoonni waaqarraa si eegu jedhamee caafamee jira jedheen seexanni gaafa asirraa darbadhu jedheen sana. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hin duune jechuudha. Eeshi akkas jedha laale. Gaafa inni Filiiphoos gaafatan jechuudha. Ayyee. Mee dubbisme isatti aanitu maal jedha? Kana fudhatteetta akka isan argin. Fudhattee kana. Obbaleessi. Dhageessu maal jetteen niitoorkii natti fakkaata maal jechaa jirta mee dubbadhu? Eeyyee. Sagaleen kiyya mukasaati kukkutaan beekanii amma bakka kanatti Yesuus Kiristoos ani nan adeema warri jedheen warra fariisotaatiif warra isatti na Yahudoota warra isatti amananii inni walii galatti akka inni hin ajjeefamin akka inni nan deema jedheen jira kanaan jara kanaan maal jedheeni nan adeemaa jedheen na arguu dandeessin jedheen. Ammas Yesuus ani nan adeemaa kan jedheen kun ati warra fariisotaati jettee miti? Warra isatti amananii fariisonni immoo warra isatti amananii keessa jiran. Fariisota warra gartee Yahudoota hundi isaanii mootiin inni isa Yesuus Kiristoos ajjeese kajettan sanis hundi isaa warra isatti ajjeettan sanis warra isatti amanin. Kanaaf Yesuus Kiristoos warra isatti amanin kan dubbachaa jiru barattoota miti kaasitti dubbachaa jiruun maal jedheen Yesuus warra isatti amanin maal godhuu isaati akeekkachiisuu isaati jedhee dubbata. Kanaaf warra maal jedheen warra isatti amanin kanaanii annan deema jedheen. Na arguu hin dandeesse wanni jedheen maaliif sababnummaan Yesuus Kiristoos na arguu hin dandeesse jedheen waan isaan ajjeesuudhaaf isa barbaadaniif na arguu hin dandeesse jedheen. Sababnummaan yoo barattoota ta'e na arguu hin dandeesse wanni jedhuuf hin jiru. Barattoota isaati waan ta'eef arguu hin dandeesse jechuun qabu. Maaliif xilaata isaa miti waan ta'eef. Xilaata isaati warri immoo isa ajjeesu deemu kun. Xilaata isaa kana Yesuus maal jedheeni annan deeman arguu hin dandeessan jedheen. Bakka nan jirullee dhufuu hin dandeessan jedheen. Barattoonni bakka akka isin amantanitti
barattoonni bakka Yesuus jiru dhufu dhaquu danda'an. Namni karaa qajeelaadhaan dhufe mirga Yesuus Kiristoos akka taa'u dubbata macaafni keessan. Akkuma Yesuus Kiristoos dubbate warra hoolota konan beeka jedhee dubbate warra hoolota isaa immoo mirga isaa ta'anii jedhee dubbata caafanni. Kanaaf Yesuus Kiristoos warri Yesuus Kiristoos amanan arguu danda'an. Warri kun ammoo warri Yesuus Kiristoos bakka ishee dhufuu hin dandeessan jedheen kuni warra gartee sitti namanin warra isa Yesuus deemu xilaatosaati. Xilaata isaa waan ta'eef na arguu hin dandeessan jedheen maaliif inni ol fudhatama waan ta'eef. Tolee ergama rabbii kabajamaa waan ta'eef ol fudhatama. Kanaaf arguu hin dandeenye jechuudha. Ajjeesuu dandeenya jechuudha. Okay, itti fufii nama wajjin waan dubbachaa tureef dhiifama. Abshir. Dhageessa miti haasaa kiyya garuu? Dhagaan ture. Galatoome. Kanaafuu amma waa'ee gooftummaa Yesuusiif kan namatti haa deebinu. Tole? Nan xumurre berkanaayyuu. Tole xumuradhu dubbadhu. Waa'ee namni dubbadda irratti dubbadhuuti gara gooftummaa Yesuusitti deebinee dubbanna. Waa'ee waaqummaa dhabdeetta waan ta'eef gara gooftummaa sanatti dubbanna. Atti fufi. Alhamdulillah. Eshi anamaatiin aan jette kanarratti jechuudha. Yesus Kristos hin duune kan naan jette. Incoming call from Birxis identified by Truecaller. Warra qabaan raasu. Intaan dabalamee fidhiifama. Abshir. Haala kana jechuun obboleewwan. Haala kana jechuun Yesuus Kiristoos deemee jira arguun hin danda'amne jechuudha. Haala kanatti dubbatama. Warri Yesuus Kiristoos du'ee jaan macaafa keessa ni jiranii ni jiran. Yeruma jaarraa farasa seencharii yookiin jaarraa tokkoffaa keessa iyyuu warri gartee wanta gurguddaa jaaman Yesuus Kiristoos warra hin duune jedhee amanu hedduutu jira. Warri gartee jaarraa sana jiran Yesuus Kiristoos nuuf du'e jedhanii takka hin barsiifne. Fakkeenyaaf Phaawulos yoo ta'e malee barattoonni kaan Yesuus Kiristoos nuuf jecha du'ee dhiiga isaa kan naqee nuti fayyine jedhanii takka hin barsiifne. Kuni waan Phaawulos uume malee Phaawulos kiristaanummaa keessatti uume ofii isaatii karaa kana baasedha malee waan Yesuus Kiristoos beeku miti jechuudha. Yesuus Kiristoos du'eetii dhiiga isaatiin fayyine maal waan akkanaa Yesuus Kiristoos jedha qulqulluudha hin beeku. Takka du'eetiin dhiiga kiyyaan fayyitan jedhee Yesuus Kiristoos bakka takkatti barsiisee hin beeku. Barsiisa Yesuus miti wanna kun. Tolee barsiisee eenyuti kan barsiisa Phaawulos barsiisedha. Phaawulos ammoo akka xilaata Yesuus fa'aa ture beekamaadha. Tolee erga Yesuus Kiristoos biyya lafaarraa deemee booda gara waaqaatti ol fudhatee booda ani waaqatu nan mul'ata jedhee bifa biraatiin akkasuma immoo hafuura seexanaa kan ammas hin jedhamne natti hafuura seexanaatti jedhu achiin akkasitti dubbatee jechuudha. Kanaafuu kun waan fudhatamuu miti. As deebiteetta obboleessa keenya Maatewos. Maatewos. Qii ijaa maqaan tole. Isaan dhageessuu? Ayyee niin dhagaama maal jette? Dhageessaa? Dubbadhu maal jette? Ijoollee taphata. Dhiifama yeroodhaaf narratti waan dawwalameef. Ayyee akkuma. Yesus Kristos gaafa akkana jedhuun yookaan immoo nan agartan gaafa jedhuun warroota isa ajjeesuuf ta'an warroota fariisotaatiin akkasumas immoo Yesus harka fariisotaatiin dabarfamee hin ajjeefamne jettee mitire? Ayyee. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 57 irratti akkas jedha. Ayyee. Yommuu galgala sooressi mandara Armaatiyaa Yoosef jedhamu tokko dhufee namichi kun ofuma isaatii bartuu Yesuus ta'eera. Inni Pilaatos bira dhaqee reeffa Yesuus kadhate jedha. Obboleessoo waa'ee kanaas hin gaafanne nana deema warri jedheen warra maali durdursoo kana gadhaabne haafinu. Durdursoo nana deema warra maaliiti? Ati bar isa bee amma fidnee dabarre fariisota naan jettee jirtaa miti? Miti isaanii miti. Fariisota naan jettee miti ishii siifaa ta'u fariisotuma. Isaanuma ishii. Arganii jiran Yesuusiin ani nana deema ani nana arguu dandeessan kan jedhan kun dhugaa miti. Na hubadhu kaa gisee tokko dhiifama walaa dhageenyu ani kanis siin jedhee yaada biraa finne tooppikii biraa keessa seenne laal hubannoo qabaadhu kaa. Hubannoo qabaadhu dhiifama naaf godhitoo. Hubannoo qabaadhee naan sifaachaa jira. Hubannoo qabaadhee naan sifaachaa jira. Dhaggeeffadhu kaa kiyya. Ani bari yaada biraa fidee sitti haasa'an jiru yookiis ani waan biraa keessa seenee waan biraa sitti haasa'an jiru kan sitti haasa'aa jiru waa'ee reeffa isaati. Bu'uura dursoo dhimma isaati reefu nan galchu waa'ee kana finnee gaarii waa'ee reeffa isaa sana akkamidha kajuu na gaafatta boodarra macaafa tokko bakka kana dura dursoo Yohaannis 8:22 akka kana finnee kaane
kate waa'ee reeffasaa akkamiin reeffasaa warri jedhamu warra akkamiiti Yesuus duusaa warri dubbatan akkamiiti ragaan Yesuus Kiristoos duusaa irratti macaafni walii galaa kajoo irratti dubbanna yoo barbaadde bal'inaan rakkoo takka hin qabu. Tolee amma arganii kamitti geessan nan agartan jedhe Yesuus Kiristoos dhuga dubbatu dhugaa miti. Dhuguma dubbate. Tolee na agaruu hin dandeessan na arguu hin dandeessan na bakka nan dhufuu hin dandeessan kajoo kun dhugaa miti. Inni dhugaadha. Tolee dhugaadha. Akkamitti arganii geessan reega dhugaa ta'e. Isaanuu fariisotaa miti. Obboleessa fariisota warra isatti namaniin jedha. Mata dureen warra isatti namaniin jedhamu jedhu. Mee lakkoofsa meeqa irratti naan jettee iyyuu boqonnaa 8 lakkoofsa meeqa irratti naan jette. Siiba na rakkoon qabu kun. Siiba garagalcha kun olaa. Argaa jirta? Warra Yesuus warra isatti hin amanin akeekachiisuu jedha warra isatti namaniin. Tolee? Okay, tuuf. Akkas. Kanaaf kun hundinuu macaafa laal raasii dubbisa barbaadde. Asitti ati gartu kun arguu jirta? Nan argaa. Kun hundinuu macaafa. Hubannoo kana hunda qabdaa jechuudha ati nama gobaziidha jechuudha. Akkana laal macaafa kun arguu jirtanii mi? Dubbisuun dhiibbaa hin qabu bara. Eewwa. Arguu jirtanii? Argaa jira. Bareeda. Jabaadha. Hundinuu keessanumaa laal macaafota hundinuu. Hubannoo isaa qabdaa jechuudha. Amma kana jechuun matsaafa kana qabda jechuun akka kootti akkan si madaalii siif kennutti hubannoo matsaaf qulqulluu qabdaa jedhee tayyaadha. Ofitti namantaa? Ajaa'ibaatti qaba alhamdulillah. Mee waa tokko siif kenna mee matsaafuma san naabanii waa tokko siif kenna. Matsaafuma san maal goone beekta yeroo tokko finnee kaanee gara biraatti dabarra. Tolee gara biraatti yeroo tokko finnee gara biraatti daddabaraa deemna. Amma akkamitti gaafinan si gaafadhe maal ture akkamitti eegalaan nan deemna arguu nan deessan erga jedheeti akkamitti arguu danda'an akkamitti arganii ajjeesuu danda'anii qofa naa deebisi. Tolee bareedaa kiyya. Eshi maaliif akkas jedheen kan jedhu gizeeta akkasiifan ibsa. Laalgaa maaliif akkas jedheeni la fakkeenyaaf dura akkas jechuusaa sana jechuunsaa suni akkamitti ni diigamu hin diigamu. Erga kana jedheen Yesuus Kiristoos hin sobu ergii ta'eefi akkamitti isa arganidha gaaffiin asitti. Ammoo akkanatti isa arganii akka jedhu macaafarraa naa kan ibsa keetii miti kan hin barbaadu. Ibsa mataa kiyyaa fakkeenyaaf ibsa kiyyaatti dabaluu danda'a. Ibsa kiyya faayidaa hin qabu. Tolee ibsa kiyyaa nothing. Wanta kun faayidaa kiiloo kaasuu sibiratti illee yaada kiyya waan ta'eef. Sun yaada. Rakkoon qabu kun personaalii nama wajjin dhiibbaa tokkoyyuu hin qabu. Laal amma maal sitti fakkaate ibsa. Ati wangeela irraa naa dubbistee kana naan jettee miti. Wangeeluma kana irratti immoo Yesuus Kiristoos du'eera kan jedhu jira. Suni irra wal dhabanii siin jedhee bar. Laa tokkoffaa irratti. Nama biraatti barreesse. Yesuus duurratti sa'aatii waan garagaraa gabaasan. Tokkoffaa irratti jechumti Yesuus duusaa kanayyuu namni mirkaneessee hin jiru. Namni barattoota 12 keessaa namni tokko Yesuus Kiristoos wajjin turre yeroo san. Eessarraa argan? Yoo duusaa akkamitti argan? Hin argine. Namni tokko Yesuus Kiristoos osoo inni du'uu jiru arge hin jiru barattoota isaa keessa. Barattoonni yeroo sana dheessanii turan, baqatanii turan. Tolee yeroo Yesuus Kiristoos ni qabama jedhanii yaada sanatti baqatanii turan. Baqachuu Yesuus Kiristoos qabamuu isaatiiyyuu ani nan adeema kan jedhu kana faalleessa. Yoo Yesuus Kiristoos qabamee garafamee tumamee ajjeefamee jira kan taate Yesuus Kiristoos ani nan adeema jedhee yeroo inni nan adeema jedheen kun yeroo isaan ajjeesuudhaaf barbaadan san nan adeema arguu hin dandeessan kan jedheen kana faalleessaa jirta jechuudha. Faallaa kana adeemaa jirta jechuudha. Kan soba jechaa jirti yeroo sana. Yeroo Yesuus garafamee du'ee naaja du'eettee ati haamantu taate macaafa kana maal gooteetta mormiteetta. Maal goote Yesuus nan adeema kan jedhe sun soba. Nan arguu hin dandeessan kan jedhe sun soba kan jechaa jirta jechuudha. Kallattiidhaan. Eshi ibsa amma ati kan jettee wal mormiin isaan jidduutti uumamee fakkeenyaaf wangeela Yohaannis kan barreesse Maatiyos kan barreesse Luqaas kan barreesse isaan jidduutti iyyuu garaagarummaan jira jechaa jirta akka yaada keetti miti. Warri hedduu arga waan hin arginii fi waan seeteedha yookiin ammoo
akkas ta'inna duun oolu waan jaamu yaadaniiti. Yesuus Kiristoos ammoo yeroo nana deema hajadee na arguu dandeessa gajee isaanumatu gabaasa. Tole annana deema na arguu dandeessanii jedhee hagabaase isaanumadha. Tole seexanni iyyuu ni beeka ture akka Yesuus Kiristoos homaan taane. Luqaas irratti maal jedhee dubbateeni yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate asirraa gad dubbadhu jedheen. Ati yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate harka irratti sin baatu kan jedhamu caafameera jedhe faarfannaa keessatti caafamee jedhe wanni sun. Harka Yesuus Kiristoos ergamoonni Waaqayyoo isa ni eegu jedhamee caafame akkasitti ergama Waaqayyoo waan ta'eef ergamoonni Waaqayyoo isaaf ramadamu. Tole kanaaf Yesuus Kiristoos hin duune matumaa hin duune jechuudha. Kanaafuu akka inni dhiifa manatti bilbilame sagaleen kee jira. Injire. Eshi ibsa. Ni jira isaatti fufa. Ibsa. Ibsaanii turtii qabee jira fakkaata. Qabee ture. Deebidanii dubbata. Yaada keetii irratti garaagarummaa isaanii kana uummatee kanaafuu probability jira. Du'uusaa kanarratti akka probabilitytti dubbatanii jechuun ta'uus danda'a yookiin ta'uus dhabuu danda'aadha biti. Du'uusaa kana yoo barreessan probability barreessan immoo exactly wanta san dhugaadha. Shakkii isaan shakkii keessa jiraachuun dhugaadha. Nuti garuu alhamdulillah nuti islaamni shakkii takka irraa hin qabnu. Wamaa qataluu wamaa salabuu. Rabbi subhanahu wa ta'ala isaa shakkii keessa jiran jettemi. Ibsa walaa dhaggeeffannu gaa. Shakkii keessa jiranii isaan gaafa kana. Eshi. Maatiyus kan barreesse ammas maal jedha sitti fakkaate boqonnaa 27 lakkoofsa 44 irratti. Yommuu inni fannifamu kan warri saamtonni illee isa wajjin fannifamanii iyyuu akkasumaan isa ni arrabsu turan jedha. Isaan biran ture hin argine bar kuni ammas probability yeroo Yesuus du'uu deemu sana ajjeesu deeman sa jedhame sana baqatamu hin baqanne bartoonni. Isaan baqatanii jiru. Namoonni iyyuu biraa fagaatanii jiru. Ibsa. Baqatamu hin baqanne baleessa. Niitoorkiin kee akkami? Niitoorkiin kee xiqqoo dhiira qaba. Narratti bilbilamaa jira dhiifama. Narratti bilbilaa jiraniin se'a. Abdulakim itti fufa. Irratti bilbilanii ustaaza. Waraara deemu jira. Ofirraa cufuu qaba namni silaa. Ayyaa ibsa deebitee itti fufi amma. Abboon namatti hin cufaa jira. Yeroo irra cufee deebiseetuma bilbilaa. Abshir. Nama deebisee nama dhiisu hin beeku namni. Rakkisu. Silkiin haasofaa jirta moo silkii animi? Bilbila keetiin. Moo laaptooppii fayyadamu? Ani bilbilumaan qaba laaptooppii bitadheetu hin beeku abbaa kayyaan. Rakkoon qabu guyyaa tokko ni bitatta. Laal amma maal sitti fakkaata probability gaafa jenne ammas achuma wangeela Maatiyos boqonnuma 27 lakkoofsa 45 irratti baqatanii turan barattoonni. Laal kaan mana dhaggeeffadhu kaasiif hin dubbadhe hin dubbatin ishii walaa honnoo jennu jechuudha. Manas kabajuudhaaf anas kabajuudhaaf ofiisaa kabaju. Respect for others kan jiru tokko jira. Rakkoon qabu si dhaggeeffadha. Walii fixachaa deemna. Yesuus Kiristoos yeroo inni fannifamuu deemu jedhama sana jarri baqatan moo hin baqanne biraa dhiyeessan moo hundeessine. Baqataniiru. Akkamitti hattuu wajji fannifamu akkamitti arganii dubbisan jarri hattuu sun isa arrabsuu isaanii akkamitti arganii dubbisan haa jedhu naa kan nu danda'uudha qabdaa jechuudha. Eshi biraazar
So bakka probability dha jechuudha kun wanta carraadha akka hin ta'u kan hin ta'u jedhanii barreessan jechuudha akkas jecha akka yaada keetti. Kun ola Aishaan as jala keessa jirti. Aishaan Maateo Marcos boqonnaa 12 lakkoofsa 50 irratti bartoonni hundinuu isa dhiisanii hin baqatan jedha. Baqatanii turan. Tole? Isa barsi moromne ani. Miti siin hin jenne. Eega baqatanii turanii dalga ammaasitti baqatanii turu eega turanii duusaa akkamitti argan fannifamuusaa akkamitti argan warri wajji fannifame sun arrabsuusaa akkamitti argan ka jedhu yaada keessa galchuu qabda. Reefu baqatanii turan ka jedhu walii galee reefu illee. Kanaaf baqatanii ergi turanii akkamitti ajjeesuusaa akkamii argan ka jedhu yaaduu qabda. Eshi ammas waa tokko siifan kaasa. Achuma irratti mata duree kana keessaan ba'u. Ayyee. 47 irratti gaafa gaazexee dubbiste warri achi dhaabbatan keessaa kaan dhagaanii namni kun Eeliyaas waammataa jedhanii achumaan immoo tokko jidduun ayyamnaa goota. Rakkoon qabu. Tole Caalaa. Wayye. Nagaan siifatu akkam? Jirra alhamdulillah. Muslimaati. Muslime. Maali shaadaan qabaddeetti reebba isa kiyya? Nu dhagaa'u diddanii bar waan isiniin jechuun nu dhagaa'u diddanii gurbaa nama waliin galle kana nurraa gabbuusaa jennee isin daddabnee waan gaarii dhageeffachuu dhafeena barnoota haaraa dhageeffachuu dhafeena nuti. Sirraa buu caala. Buu? La waan akkanaa kan yansee. Ay rakkoon qabu yookaan nama dhiphisu ta'e nan bu'a. La ati dhiisibsi. Caalaa keenya waan asii numaaf beekaati ati lammata jecha akkasirra deebitee hin barreessin yoo jecha akkasirra deebite immoo biloo godhuuf dirqamna jechuudha. Maaliif asitti fakkeessuun namni musliimaa waan akkasii barreessuu hin qabu dhorkaadha. Shaadaan waan akkasii fakkeessuun islaama keessatti kijibni namni musliimaa zinaa dalballee badii adda addaa hojjechuu danda'a. Garuu namni musliimaa hin kijibu ergamaa rabbi salaatu rabbi salaamu alayhi hin kijibu namni musliimaa. Tole soban hin sobu namni musliimaa. Kanaafuu amma namoonni baay'een hubannoo isaati irratti natti fakkaata. Ani namni kamiyyuu waaqa danda'amaa ta'een wanna hundaa yoo barate dhiibbaa hin qaba natti fakkaatu gara kootiin. Haala yaada namaa yoo ta'e waa godhuu hin danda'u. Ati nun arrabsine iyyuudha nama nu arrabsu iyyuu wajjin haasofna nuti rakkoo tokko hin qabu. Abshir. Arrabni namni nama arrabsu ofiisaatiif of arrabsa. Ani beeku kan. Yaada inni gala adda buute obboleessi rabbi dhiifama siyaa godhu caalaa keenya. Kanaafuu ani amma maal siin jechuu barbaade seete ibsa. Amma ati yaada akka ati jette kanarratti wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 27 irraa kaasee hanga deemee dhuma bakka wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 27 irraa kaasee 28 dabalatee hundi isaatu probability dha jechuudha. Akkaataa itti kana jechuudha. Amma barxanin si kanne Marqos 14 boqonnaa 50 boqonnaa 14 lakkoofsa 50 irratti hin argin akkan argin dubbataa miti yeroo kuno akka bartoonni yeroo sana dheessanii turan eessaa arganii barreessan. Bartoonni dheessan moo dheessan yeroo sana baqatanii turan. Yesuus dhiisanii biraa deeman akkasii miti. Sirrii. Ustaz Abdul Fattah galcha nama tokko jalaa bu'aa barakallahu fiikum. Erga jalaa baqatanii turaniiti eenyutu argee jennaan waan kana Yesuus Kiristoos akkana kabalamee bartoonni achumaan immoo warri gartee maaligaa hidhattoonni warri gartee yeroo sana loltoonni yeroo sanaa suni Yesuus Kiristoos kabalanii uffata isaa hixaatti buufatanii uffanni isaa kagartee jalaa gubbaan akka mudawwar keenya kana ture waan dila kana haasaa hixaatti buufatanii kabalanii isa arrabsanii achumaaf hin sagadaniif waan dila takka haasaa miti waan kana seenaa macaafa dubbatame kana hunda isaa eenyutu arge barattoonni biraa baqatanii jiran akkasii miti eenyutu arge yeroo kana eenyutu arge jennaan barreessa waan kana baqatan akka jenne kana ati waan bireen jire tokko hafu akkamitti beektee barreessuu dandeessa. Soba jechuudha kanaafuu. An kana siifin dhiisa. Naan dhiisin sobaa jechuudha. An sumaafin dhiisa sinarra amma obboleessa kiyya qaali. Rakkoon tokko shikireella rakkisa fidoshi. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 15 irratti mee dhaqi.
waa'ee gooftummaa sanaa osoo hin amma waa'ee kanaa yoo xiqqoo irra turree jira. Xumurree fanii Dunis darree yoo akka rakkoo dhadhan. asuma irratti funna ayyaa muslim. Ayyaa muslim jaamin bila isa kam Musliim nagaa. jedhiituma yaami misigiraalle. Binti Jamal. Iduu binti Jamal. Eshi ibsaa yaada biraatti dabarru. Kuma keessummeessaa jira. Mookaan Gabarree matu. madii. Talaa ilaalala irraa qabdu afaan irraa. Ibsaa. Qo'i takka waa keessummeessee deebi'ee abshir. Achuma irraa osoo Namoonni biraatiin carraa waan barbaadaniif beektaa kanaaf waan biraatu hin. Eeyyee achuma si qaba achuma si qaba. Tole dubba dobbeessa kiyya yookiin obboleetti. Banadhu ayyaa muslim ta'etu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه تفضلي. أكم زرت نقالا أيه نجا جرتا. جرى الحمد لله ما شاء الله رب سن الله جعلته. أيه هاي نمو إيشا جانا براقبة شو برباديتي. أيه ما شاء الله. قال ما يتخن تبي مسلم أنا بيسوي هذا. كاميرا. شامرة إيه. لا دكتور سورة غوتي. هي قال دوبسي. يتخن. دوبسي. نقان سنيف. Nagaan siifatu jirtuni. أيه الحمد لله سيف الله هذا جاكني سيفته كمان. الحمد لله. Amiin nagaa qaami. Nagaa galata rabbii. Tole. Nagaa galata rabbii. Dibooraan jedhama. Diboora. Tole. Islaamummaa qabachuu barbaaddaa? Hayyeene. Viidiyoo boonsi si mijataa? فيديوان Xiqqoo ishiin amman taaniif. فيديوان Niitoorkiidha. أستاذي تقوم جاتو. Tole tole rakkoota kan qabu. Tole ayyee. أو دركما ملاتشو قبدي. يوم ملاتشو قبدس قروا على مجيسنا. Maaliif beeyta? Yoo xiqqoo isin mijjate xiqqoo osoo mijjeessanii natti maaliif akka namni obboleettii keenya dibooraallee akka baru amma ayyaa muslimiin qaba akkaawuntii siitii mitimi namni shakkuu danda'a beekta akka waan akka haati hattuun hin dalamantu yaansi galee akkamidha kan muslimni gartee muslimni sobu إيه. kagartee namni muslimaa kiristaanuma fidee asee qabsiisnaami isaan immoo maal jedhanii muslima qabsiisanii jedhanii maqaan kee ayyaa muslim jedhami kanuma faadha ka isaan إيه يعني أكاونتين كيا. kanaaf yoo danda'ame akkaawuntii siitii yoo dhufte bareedaadha akkasitti Isiin qabdu kalaas bakka mul'attu isiin mul'attu qoyya ani illee ni qabu. Tole tole. Ayyee ijoollee ishee godha barakallahu fiikum shahaadaatu jira. Jedhan abummaa ustaazummaa Abeet. jirtanii ustaaz asbaa shahaadaa qabsiisa. Galuun jira deeqaa shan akkanaan hin galaa qaban. Abshir bakka hagasuu isin eenaa. Liqaa shana yoo obsitan isin himjeta. Maal jedhu? Rakkoon qabu numa Yaa. nuti Deeqaa shana obsaa hanga ayye abshiraa ishi. hagasuu bakka middeeffadha. Tolfadha. Akka atillee hojjetu tolfadhu akka bu'uudha. As baatee hammattee biddeetti si qabdu inshaAllah. Akkasitti jirtu godha barakallahu fiikum. Biyyaama. Shahaadaatu jira jira ashee itti jira. Urjii illee asmaan shahaadaa qabsiine. Urjii akkam nagaan sinee ta'u? Urjii. Hayi. Odiitara qabsiine. Jirtanii. Jirra. Urjii nagadiin Hai. Maqaa isaa. Baba nagaa. Intala ta'u nagaa jirtu. Jirra. Isiin abbaa hedduu qabdi bar. Arin argu bar. Isin hafuura keessa galee. Hojiin akkam? Asumaan Maqaa babaatiin nama meeqan na biloggeera. Wayyoo maqaa isaa. Bilooguma biloggan malee ani san dhiisu. Eenyu baasaa si buusa. Aaboo hunda sii kanne. Jirtu? Nagaa jiraatte. Hin deebi'anii yaa deebi'anii kaa maal goona ree. Isin lallabadhaa homaatu bareeda jirtanii naa taatan arrayi.
Mucaa mucaa ajaa'ibaa qabdanii mee waliin haasa'an waa baay'ee sirraa barachuu. Gorri kiyyaa gorra ajaa'ibaati. Ana calleen dhaggeeffachaa jira dhugaa. Hin baa waggaa kan viidiyoo hin baa warra. Dhaggeeffadha. Bakka Yesuusiin biraa baqatanii dhiisanii jedhan sanitti dhugaa barumsa baay'ee barataara itti deebi'ame. Sanuma bakkuma sana mee. Xiyyeeffannoo san. Ayyee. Sani akkasi obboleessa kiyya banadhu Maatiyos. Maqaan kee kaduraa kun qubee maal akka jiru naan galle yeroon. Rakkoon qabu gara biraa yaada waan qabattaniif an callise. Jidduun jechuun nama sissimachuudha nama simuun namni ana simu isa ana ergi simuu isaati jedha Yesuus illee mitiire namni gartee Waaqayyo jaalatu namni gartee Rabbi Subhaanahu wa Ta'aalaatti amane obboleessa isaanii simataa akkasuma immoo namoota biraallee fuula bareedaadhaan ifaadhaan nama keessummeessuun bareedaadha mitiire. Anis akkasuma jedha. Akkasi. Saniifuu nagaa gaafanne ayyee waa'ee ammas irratti adeeminu maalirra jirra maal gaafattee turte reefu maalirra dhaabne. Ani hin xumurree tureeyyuu gaafa amma kan yaada amma dogongoraatti ati naan jette kanarratti dubbii kaase. Ayyee maal jette achirratti waan kaaftee dubbadhu. Yaadni kun erga faallaa walii ta'e jechuun amma yaadichi amma kan asirratti kanatti barraa'e jettu kun evidensii tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Ragaan tokko immoo kan barraa'u evidensii malee hin barraa'u yookaan immoo ragaa tokko don qabaatiin wanti tokko barraa'u akka hin dandeenye beektadhee yaada. Tole mee ragaa maan ani akka isaan baqatan sitti mee miti ati immoo lakkii akka itti barreessan jarri kun. Hin baqatne hin jenne bar. Hin baqatne hin jenne wanda wangeelarra jirus mormuu hin danda'u kan isin jechaa jiru. Fakkeenyaaf waa'ee du'uusaa kana yookaan du'amoo waa'ee ka'uusaa kana wangeela Maatiyos irratti ni dubbata. Akkasuma immoo gara fuulduraatti gara dhumaatti irratti ilaaltee yoo deemte gara wangeela Maarqos kanarrattis ni dubbata. Tole ayyee waan hin agarrin waan hin arkin dubbachuun cubbuudha moo cubbuu miti? Cubbuudha. Waan hin argin. Bartoonni yeroo Yesuus duusan achi turan moo hin turre? Baqatan jedha ishii. Baqatan argamu hin argine? Isaan moo? Yeroo sanitti gaafa isaan qabatanii hin baqatanii gatanii. Baqatan. Kanaaf jarri kun waan argine dubbatanii waan hin argine immoo dubbachuun cubbuudha moo cubbuu miti? Yes. Cubbuudha. Kanaaf Maarqoosii fi Luuqaasii fi kanneen kunii cubbuutti seenanii jechuun waan bira hin jirre dubbatan. Tole waan bira hin jirre haasa'an. Kanaafuu isaan cubbamoota itti amantaa? Cubbamoota isaan cubbamoota kan akkamitti argan fakkeenyaaf abalurraan dhageeyyaanii macaafa kana keessatti Maatiyos waan arginee caafnee jedhanii dubbatan. Macaafa irratti amma fakkeenyaaf Luuqaas irratti Luuqaas waan dhagee waan argeen barreessee jedha. Tole akkasii miti? Itti uffisi dhaggeeffachaa jira seequu waan hin barbaanneef. Kanaaf waan argine waan duuka buunee hanga hojii jirrutu hojii turre barreessinee eega jedhaniiti akkamitti waan biran turre ergii ta'e yeroo sana bira ergin turini akkamitti kan isaan barreessuu danda'an waan argineef waan dhageenye barreessinee jedhan waan argine waan ijaan yeroo sana duuka buunee duuka turre barreessinee jedhan waan ija keenyaan argine isiniif caafuu kooti jedhee dubbata waan inni ijaan arge isiniif caafuu kooti jedha. Eshi ibsa amma asirratti yaada hin gabaabsina baay'een dheeressinu. Amma namni kuni wanta arge yookaan hin agarree baqatanii jiru baay'isawee gaafa baqatan kan ammoo akkamitti arganii barreessanii du'aa ka'uusaa akkamitti arganii yookiis immoo deebi'ee bartoota isaatitti mul'achuus maal akkamitti barreessanii jettee miti? Kana si gaafadhaan waan ijaan argine immoo dubbachuun cubbuudha waan ta'eef ergii biraa baqatanii akkamitti barreessuu danda'an kajaa'u si gaafadhaan. Eshi fakkeenyaaf amantii gaafa jennu amantii yoo jennu amantii jechuun wanta tokko amanuu amiti directly wanta sanitti laphee qulqulluudhaan itti amanuudha dhugaa amantii jechuun fakkeenyaaf amma allaatti amantaa directly allaan na fayyisa jettee amantaa directly itti amantaa miti wanta tokko tirtiriin qabu. Amantii jechuun akka hiika Oxford Dictionary'tti believe in the worship amanuuf waaqessuu jechuudha. Siigalee yaadni kiyyaa
amantii de. Amma waa'ee amantii garaa lamma waa'ee fakkeenyaaf qoy ana mabar yaada kee faalleessuuf miti. Atam fakkeenyaaf yo Muhammaditti no Allaatti gaafa amantu ayyee Allaan ijaan agartee laa rabbi subhanahu wa ta'ala suuraa wayfasin jedhe deebii keenyaa deebisi ittasi deebi'a. Allazina yu'minuna bil ghaibi ja waan ijaan arginetti qaamanan ja bil ghaibi jechuun rabbi subhanahu wa ta'ala ni jira jetteetti amanuu akkasuma immoo rabbi subhanahu wa ta'ala wantoota inni sitti himetti amanu waan gartee ibiddi ni jira jannanni ni jira wantoota kanatti allazina yu'minuna bil ghaibi ja waan isaan irraa fagaate jechuun yaada namaa irraa fagaate itti amanuudha waan isaan irraa fagaatetti warra amanan jedhee dubbata. Allazina yu'minuna bil ghaibi waan gartee isaan hin argin waan isaan hin argin itti amanan jedhee dubbata rabbi subhanahu wa ta'ala. Kanaafuu suura akkas jechuudha. Tole maaliif barbaaddeeti? Qoyka walaa dhaggeeffannu. Odoon argin osoo wanta san ijaan argin ija keetiin odoon argin garuu naaf ta'a jettee dhugumaan lapheen itti amantaa miti? Naaf ta'an sun akkasidha. Sun akkasidha. Sun garuu laala waan as adda sii baasu bidhaa kiyya. Si'a faalleessu ban yaada kee. Adda sii baasa bakka kanatti. Laalammaati erga waan naaf ta'a itti amanu Yesuus koo duusaatii miti waan ragaan jiru tokko naaf ta'a itti amanta malee waan ragaan hin jirre qabataman jiru tokko naaf ta'a itti amantu. Fakkeenyaaf Yesuus koo wanni qabataman jiru ani ergamaa argi jedhe ergamaa itti amanuu keetu bakka ati jaanna garee Yesuus koo ergamaa ta'uusaa kana ani ergamaa dhiyee kallattii isin dubban garuu barreeffamee jira miti itti amanta. Amma asirra dubbatame arguun isaayyuu maalidha ragaan qabu. Tole ragaadha amma barree ammaa kun ammoo bara gartee ragaati bara ragaan namni deemudha. Itti amanuun sun waan jirutti waan amanuuti malee waan jiru waan ati hin argini wanni sun waan jiru jettee amanuudha. Garuu Yesuus Kiristoos duunsaa waan irra wal dhabame barattoonni biraa hin jiran jenne akkamitti arganii barreessaniin kun waan lafaa hin jirre akkamitti itti amanuu dandeessi. Amma amantii jechuun jedha Phaawulos yeroo barreessu waan hin argin akka waan jiru waan hin argine tokko akka waan jirutti amanuudha jedha miti jedhe. Waan argine akka waan arganitti amanuudha jedha. Akkasimi. Sirriidha asuma irratti barraa'ee jira. San amma waan jiru tokko waan ragaadhaan mirkanaa'e tokkodha malee waan ragaan hin mirkanaa'in miti. Duu Yesuus waan ragaan hin mirkanaa'in waan ragaadhaan hin mirkanaa'in jechuudha. Tole kanaaf waan ragaan mirkanaa'edha kaati gartee wanni sun jettee itti amantu. Barsiisee Yesuusii miti immoo wanni kun niin du'aan barsiisee Yesuusii miti. Ati gartee kanatti amanuu hin qabdu. Ragaadhaan qorattee ragaan hin jiru. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos ani waaqa ka jiru ragaan hin jiru ani hin jenne inni ofii isaatiin hin jenne. Ani nama ka jedhu ni jira itti amanuu qabda. Akkanaati. Tole namummaa isaa sanaa dheeyitee qaqqabattee agarra garuu ragaan maal jedha afaan isaati ani nama jedha. Amantii eegataadhi akkanatti amanuu qabda malee waan hin barreeffamin tokko waan ragaan hin mirkanaa'in tokkottiin amantiidha waan ta'eef itti amanamee kun waan yaada kufaadha baleessa kiyya qaalii. Eshi bareedaa kiyya lakkoofsa amma laal waaqummaa isaa itti dubbatee jira osoo gaafa wajjin jiru gaafa bartoota isaa kana wajjin jiru waaqummaa isaa amma gooftaa jechuun gara biraatiin duratti siifan ibsanaan jettee turte. Amma gaafa Filiphiyos lakkoofsa boqonnaa lama lakkoofsa jaarraa gaafa kaanee dubbisnu akkas jedha. Gaafa bira jiru jechuudha dhaggeeffadhu siifan dubbisa. Filiphiyos keessaa haasaa Yesuus hin jiru dhiifama naa godhi. Wangeelota afran keessaa jechi Yesuus Kiristoos kallattiin dubbate wangeelota afran keessaa naaf fiduu danda'u qabda. Jiddumaanuu yoo waa'ee gooftummaa irratti ni haasoina. Obboleettiitti yoo si ariifachiise na dubbisi barreessi jalatti itti fufna inshaallah. Abu Maazillee yoo nama nagaanii jedhanii shahaadatti fufna yoo sheer godhaa kaayyoo maal taatan? Sheerii kuma kudha tokkorra jirti hangamma kuma 20 galchame baarakallahu fiikum. Tole yoo isii mijjate amma sii mijjate na dubbisi obboleetti shahaadaa dursina inshaallah. Obboleessa keenya ni jira waan ta'eef yeroo hundee godhe. Foloo na godhe asumaanuu yeroo biraallee hojii haasoina. Akkana ustaaz mana galanii jiran. Ustaazaa fi alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Ibsa. Ibsa. Yaadicha keenya gara goolabuutti adeemnu. Waa'ee gooftummaa irratti kan ilaalaadhaan ni ilaalan dagatii waa'ee gooftummaa osoo tolee yeroo itti tolee suutuma ol barsiifna waa'ee gooftummaan Yesuus Kiristoos gooftummaa ni qaba. Sagaleen kiyya jira dhiifama yaa biyyarraa waan ta'eef shabakaan kiyya hin kukuta.
rakkoon qabu yoo diides dawwalaan si qabsiifna rakkoon qabu inshallah mee viidiyoo booda dandeessa ustaaz Abu Maazii isaa wal bira guddisaa jiru ustaaz guddisaa takka obboleetiif jira guddisaa ustaaz anaa miti muslim deettu Mootii irra jirtuuni Ustaaz Abu Maaz mootii irra banadha. Galata Rabbii. Ayye Deborah. akkas Deboraan dhufte. Tiktokiin obboleettii Islaamati Deboraan nagaan siif haa ta'u jirtu. Hundi keessanuu. Ayyee nagaadhaan jirra. Hagee jiraatte biyya lafaa akkami hojiin? Hojiin bareedaan. Maatiin nagaa namaa sa'an. Maatiin hundinuu nagaadha. Rabbiin guyyaa fadhe waliin nama fida kun hoye. Ajaa'iba. An fadhe raawwata. Abu Maaz kana hin beeytaa? Abu Maaz kana beeytaa jedhe. Beekuni. Ajaa'iba Rabbi. Lakkin beeku. Namni sayxaanaa fi Abu Maaz wallaaleessee jira beentee keessa. Ajaa'iba Rabbi akkamitti bagam beekin wati. Nagaan siif haa ta'u. Sitti tola deeguma takkatti waan jennee maal jennaan sargii amantaa namni dhokeeffachuu hin danda'u. Waan ilmi namaa qaama ofii kanas dhokeeffachuu hin danda'u. Sagalee ofii dho'isuu hin danda'u. Yaani iccitiidhaan namaa fincaanii hammaamaa fa'aa gartee yoo namni gartee qaama saalaa ofii dhokeeffate malee namarraa qaama kana nama guutuu ni arga. Dubbii ta'es ni arga. Shamara ta'uu si beeka. Jalaa dhokachuu hin danda'amu gaa. Sargiinis sargii wayii dhokata. Sargiis namni abbaa manaa kee dhokeessuu dandeessa biyya lafaarratti hin dandeessu. Taa'ira assalamu alaikum. So sani maaliif jennaan shahaadaa jechuun dhuga ba'uu namni tokko shahaadaa. Maal jettan musliima? Viidiyoo isin ergu eeguma takka isin raaf hin deemnaa hojii keessaniif deemitanii. Taaptaa godhaa jiran. Yeroo dheertuu irra jira miliyoonaa isin galchine. Maal jettu? Akkauntii ishee kuma tokko hin guunne bareeda. Deborah fi eenyu? Deborah fi eenyu? Maal jetta? Waa taa'ii calji maaltu siin ga'e? Wantee. Hojiirra jira yoo. Akkasii. Eenyu galcha? Nama seensifadha bakka biyya. Ayyee maarree. Hafuuraan natti dubbatee jira gooftaan. Eessaa zaanuu jira? Nu biraayi biyya jirra waan biyyarraayi. Azaanu qoy. Azaanu. Moitii qabannu? Qabadhaa yaa muti. Azaane shahaadaa sin qabanna. Rabbiin guddate Rabbiin guddaa tokko isa malee kana kan gabbaramu hin jiru jechuudha. Allahu akbar Allahu akbar. Wallahi. Rabbi sana jiraachisu bakkuma jirtan sanii. akkami Okay. barreeffama Amma arge. Maal argaa? akkana rabba Taa'ir jirtu? Ustaazii kam nagaa fayyaadha? Nama shahaadaa qabsiinu hin fiddooti. Nan fida. Nan fida ustaazii. Maashaallah. Nagumaami? Nagaa alhamdulillah galata Rabbi. Shahaadaa jiraataaf ta'u godha. Kanarra shahaadaa qabsiifnee addaa gallamaa. Hin dheeraateenis narra subiin yeroo nu biraa subiitiin seene zaata akka zaalama zaa sadii zaafure waan irra jira. Zaafure. Ya Allah. Yes. Okay. Not too much. If you want, ask me. Tap. Yeroo azaanii dhumate nabeessa Deeboraa fi musliimaan. Alhamdulillah. Rabbiin abbaa fedhe qaceelcha. Jireenya dirqama amantii keessatti hin jirtu. Waaqaan amantaan jira keenya kan hin nyaanne, kan hiriyyaan godhan, kan ilmoo dubartiin godhan, kan dhiiraan godhan, kan abbaan qabne, kan haadhaan qabne, kan uumama tokkotti hin ajabne, kan hin rafne, kan hin muuyne, kan hin wallaalle, jabaa isa sana waaqessina malee Nabi Muhammad hin waaqessinu, Yesuus hin waaqessinu, Abrahaam hin waaqessinu, malaa'ikootaas hin waaqessinu. Uumaa tokkicha uumama hunda uume sana malee. Namni kana dide hongaa yaa jedhan. Akkas. Deebitanii? Deeboo? Oh, Nagaan siif haa ta'u akkamati? nagaa kooti, nagaa galata Rabbii jirra.
galanni rabbiif haa ta'u. Oromoo ta'uu shakkii hin qabdu, shamara ta'uu shakkii hin qabdu, Oromiyaa yookaan Itoophiyaa irraa ta'uu shakkii hin qabdu. Oromoon yeroo gariin maatiin abbaan Islaama haati kiristaana, gariin haati Ortodoksii, gariin Pheenxee, gariin haadhaa fi abbaan amantii takka hordofan, gariin amantii biraa. Pheenxee jira, Ortodoksii waaqeffataa, Musliimaa jira. Maatiin ati irraa argamte amantii tame Ortodoksii moo Pheenxee? Pheenxeeta. Okay. Obboleettiin teenya tun isii si dirqee moo Islaamumatti fadha keetiin? Isii si dirqee moo fadhuma keetiin Islaamummaan fudhadheettee dhufte? Lakkii anumadhaani. Ofii kootii fi barbaadee kan. Birriin isiin si kannite jirti? Akkas namaan jedhani birriidha fudhatte. Yoo si kannite fudhadhu maaltu siin geeti? Birri namni namaa kenna. Anaafillee irraa qooddamaa. Birri barbaada biyya addunyaa kanarra deemaa jirra. Akkas amantiin birriidhaan hin geeddaramtu. Dhiira barbaadaaf dhuftee siin jedhani. Dhiira barbaada deemta? Kiristaana keessa dhiirtiin jirtiimi? Baay'ee. Ulaagaan ati heerumuudhaa dhiira argachuudhaa maaliin beeytaa? Tokkoffaan atummaan Deebooraa shamara ta'u. Tokkoffa eeka shamara taanaan abbaa manaa hin argatta. Dhiira taanaan haadha manaas ni argatta jechuudha. Hingaa kanaaf birri barbaaduu irraas walaban taanu dhiiraa fi dubartii wal barbaaduu irraas walaban ta'u nyaataa fi dhugaatii barumsa barbaadu namni walaban ta'u. Kanaaf namni waan addaa siin jedha. So kanaaf shahaadaa jechuun akkasii. Yaani gaafacha keessa jirtu Yesuus waaqa gooftaadha jettee waaqessaa turte. Yaani itti bilbilan ammaas mindinnaa'u. Gara shahaadaa deemnaa yeefarra. Itoophiyaa tana namni mana telefoonaa hojjeta. Anuma kana namni bilbilu. Ajaa'iba barra. Arraba bar wanni silaa beekanii. Akkas arraba yaa. Shahadaa jedhebbo. Osoo dhiiraa achi dhufte guyyaa. Kan akkasii dhiira faadha akkasii dhaabatu. Dhiiraa achi dhufte guyyaa ifa rabsu jira. Gaafa dhiirri faan dubartiin akkasii dhiira barbaade deemtee guyyaadha. Amma ka jaldeessi dubartii ta'uun ka amma ka. Inni dhala. Hin qabna. Waa hunda hin qabna. Birri qabna, dhiiraas hin qabna, jaalala qabna, waaqa qabna. Ulle kan nyaagaalle jedhamtichi. Qoota maali? Wangeelaas hin qabna, Quraanaas hin qabna fudhanne lallabaa jirra. Maal dhabne jaalalaas hin qabna jedhan. Ibnu miti. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كم نجا جرتم؟ أبونا ما جرى هنا. Nama viidiyoon baara أرجع. أما بلوغ بلوغ. فيديوم باجده وسريكي يهمدن جرا أستاذ وساري دنك بعد فيديوم بها. أما فريق أبو سنة ما في. ما كان نقول. نتيم كانوا ما قمنا. فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا ربي جل. برو شباب تاتني سنتني وساكا ابنو خنا سنتني. شباب هذاك. Guyyaa kan qabu guyyaa milaa cumaan guyyaa haadaatuma olaamii akka dubartii fuula jijjiirrate nama rifeensa lama qabu sadii qabu kan Indoneeshiyaa keessa aalima guddaa afaan beeka. Allah ilazim aalima guddaa. Namni guyyaa mul'achiidhaan fuula dhiqatu guutee jira ustaaza. Bishaan hin dhiqadhaa jedhin milaa cumaanaaf fuutanii foon waaqayyoon isin uffisa kana ofirraan kaasina. Bareedumina Rasuulli alayhi salaatu salaam kana deemsaa jedhan. Bakka sila ciruun waajiba itti ta'e iyyuu namni gariin hin ciru. Bakka saammotti ciruun haraam itti ta'e jira. Dhugaa keessan akkasi faalla khaaliful yahuda wan nasaara. Allahu akbar. Gaaffiin isin irra mujjite gaafatan tokko dasma jedhee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyaa ibnu Hussein jedhebbo. Jirtu bo? Assalamu alaikum warahmatullahi. Nagaa alhamdulillah baga jiraatan. Sayyaan isaa fuuraanis fooninis beeyamma. Shababa abbo garee shaadaatu na bar rabbi ma waliif fidee bar. Jannatuma keessa jirra bar. Ustaz Abu Muaz. Labbeeka Zakariyaa. Ani akkam miseensa garee shaadaati asumaanuutti naa himi Ustaaz Ibsaa fa'aa, Ustaaz Taahir fa'aa, Ustaaz Abdulkariim fa'aa hunda isaanii tokkoon as dhufe. Wanni piroofaayilii kana uffadheef ani miseensa garee kanaati jechuun na beekaa manni kun mana kiyyaati.
as jala na teessisaan olina hoggaan dhufe anilleen ol seenee takka gartee Allahu akbar illee jeebau. Way maal hoggaan lafti dullaa jira nagalcha. Dhagaan afuuran barbaachisu afaan Oromoo dhageessan jiran. Miseensa keenya kanaa dhabeeta Zakariyaa kiyya miseensa keenya kanaa jetu muslima Itoophiyaa guutuun miseensa keenya. Muslima ardiira jiru hundaa miseensa keenya. Miseensa kana hunda goonfachuu qabdu. Miseensa hunda galchuu wadda. Yeroo takka takka haa hin jiraami hoggaanii fi ustaaz Abu Muwaaziin gartee haa hojiidhaa fi kuni gartee jechuun akka itti haachi naannawanii akka manni kun hin qorrine haa ol baanee takbiirtaallee jennu obboleessa manni kun sa'a 24 akka hin qorrine qofa isinii hima. Qabsoo ajaa'ibaatti jirtan jihaada. Jazakallah khairan tole inshallah. Ndebe na mtawa. Ai obboleetii network isi rakkanin siya. Amma oso akka nama garii ta'e hin ba'u kan viidiyoon. Akka nama tokko silaatee viidiyoon ba'uun. Dhiisi ustaazumarraa eegalta akkana jetta taanaan. Wandallaaxummaa yoo ta'e walqixxee itti qabna ustaas. Ingilummaa walqixxee itti qabna ibsaa wajji. Akaas walqixxee. Areeda ammoo. Nurra qabda. Abbaas kan nagee. Areeda ammoo haga Abu Muwaazii numa qabna. Haga osoo areedaan seenan taate ibsaa jala seenan. Lakkaay habbaa Ramadaana darbe habbaa 37 turte areenni kiyya. Amma dabalte. 60 rabbi haa godhu. Afurta. Amiin. Ono Ibraahimis ni jira mi Taahir. Kaisaa. Taahir faajaa. Rabbi alaafis yaa rabbi. Mucaa gaddeebisi yaa rabbi kiyyan gaddeebisi. Irratti bilbilamu jiraan si haa Allah. Haasawa dheeree isaanis haa rabbi alaafis fayye. Maa jettu akka biraa isin bakka isii tanatti isin ol baasame. Jirtanii? Alhamdulillah. Warra areeda qaban waliin baastanii ustaad? Dhala. Aboon teenya malee warra hin qabne kana abbaan haa ta'u. Abbaan areeda. Alhamdulillah. Numa jirti waan dhalaa irraa ittiin adda baanu numa jirti ustaad. Warra biraa jira kan hin qabne dhiisi kana godhini. Kuna ol baasa amma dhufte mucaa. Shabakaan nu rakkisaa jira. Okay. Shaadaatu cabsaan ustaad. Abshir shaada ayyee gara shaadaa deemna. Deeboora. Rabbiin tokkichi san hin nyaatu hin dhugu hin rafu dhiiraas miti dubartiis miti jettee amantaa Deeboora? Ayyee. Amantaa? Anaan amanayi. Tole Yesuus Kiristoos ilma Maariyamaati malee nama malee ergamaa Rabbiiti malee waaqaa miti jettee amantaa? Ayyee akkasidha. Tole Waaqayyoon gartee tokkicha inni san hin mul'atu hin du'u hin nyaatu hin rafu hin dhugu jettee amantaa? Ayyee nan amana. Rabbiin tokko jettee amantaa? Nan amana. Abrahaam, Muhammad, Ibrahim, Nabi Muhammad, Yesuus, Daawit, Salamoon kun hundinuu ergamaa waaqa tokkichaati jettee dhugoomsita alapheeteetiin. Ayyee gara shaadaa deemna alhamdulillah. Harka kee quba tokkicha ol qabi gara waaqayyoo tokkicha isa waaqayyoo akkas. Maashaallah. Tole na jalaa jetta afaan arabaa jennee oromiffatti siika tole. Ashhadu. Akka isaan jedhan. Ashhadu. 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 Hadu. Alu. Hadu. Ashhadu. An la. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluh. Wa anna. Isa. Abdullahi. Wa rasuluh. Ani ragam baha. Ani nan dugomsa. Rabbi tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru.
Rabbii tokko malee kan biraan dhagamu. Rabbii tokko malee Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbis miti ilma Rabbis miti ilma Maariyaam garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee aboo waaqummaas akka hin qabne amanee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi irratti na kaasi. Rabbii tokkicha ta'uu isaa amanee. Yaa Rabbi jedhi Islaamummaa tanarratti maadhumatu networkidha inshallah alhamdulillah hangasuma galanni Rabbiif haa ta'u osuma az irra na jiraachisi irratti na kaasi. Waan bareeddu sagantaa bareeddu mara dhufte ni azzaane shahaadaa qabsiifne ni qaraasifne shahaadaa hanqanuma deebora Islaamummaa Rabbi si haa jiraachisu jabaattee barachuun dirqama ta'a obboleettii teenya inshallah barsiisuun dirqama ibsa follow wal godhaati odeechi jirtan gaa waliin dhibdu ijoollee shamara hedduu jira inshallah isuma kannitanii shabakaadha abshir inda gaama amma salaata amma kana si hojjaa salaattu qulqulleeffattee si hojjaa sagaddu eenyu muslim muslim simaddu maalo debora networkidha tokkon rakko jira maal itti maramti networkidha yaa rabbii kiyya networkii nu nama rakke Itoophiyaa tana keessa networkii ni mootummaa Itoophiyaa kana warra rakkee bara addunyaa nagaan jiraachuu jirti. Debora cufachuu dandeessan networkii keessan cufadhaa viidiyoo isinirraa cufu. Cufattu sagaleen networkii rakkisaa viidiyoo narraa cufame qoy. Cufu viidiyoos cufu dide qaayisa. Indagaama jarana. Ni dhagama ustaz. Cufuullee dadhabne. Anyway Islaamummaa argatte maashaallah galanni Rabbiif haa ta'u. Maqaa itti baastus gaa indageessa ayyaman muslim networkidha is okay jirtu maashaallah ya rabbi sayyana akkasi maqaan Dibooraa kan isaa sila sayyaasi amaariffame Dibooraa amaariffame afaan Oromootiin see Oromoo san Dibooraa amaariffaa hin beeku Deebo waan jarma kana waluma makamee dhufe. Yoo. Aha. Macaafa keessa Dibooraan tun. Afaan Giriikidha yuunsa. Afaan Oromoo keessaa miti. Macaafa keessa. Afaan Giriikidha. Wajji gagguuran. Yesuusi wayi Oromoodha. Afaan Oromootii miti. Ilma abbaa gadaa miti ustaaz. Akkas. Akkas ayyaa kana faadha malee. Maashaallah. Tabarakallah ustaz. Imaamat akka kee kana anis naani dadhabee maal abbaa ishee. Uffata maal jetta? Areeda dhabnu amaamaa way dhabna? Wallahi areeda dhabnu amaamaa way dhabna. Shaalii way dhabna. Waa hunda naman dhoorgu bar. Shaalii fuudha dhabnu baxxaaniyaan dhabnu jedhe kaanu. Jaga Ibrahim? Isee kana nu
Anaaf ibsaa fi xaahirii waraanuu jirtan isii kana ibnuufa. Xaahiroo maalti akkanuma moloksee taatan ibbo illaa alaykum maal taatan. Wal daggalu qophaa'u jirtanii. Maqaa isaa sinirraa haa rukkutu. Litaskunuu ilayhaa waja'ala baynakum mawaddatan wa rahmaa sana rabbi sinitti haa fidu ibboo hin danda'a. Na gabrichi hadisa sayyaa keessa rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ayat. Monoksiin tokko Tigraay irraa natti bilbilee ustaazii torbaan darbe kana keessa. Ono dhaggeeffadha tole. Tigraay irraa wallahi hooggansa jabaa irra nama jiru beektaa monoksee jabaadha wallahi. Ani bar amantii kanaa jechuun wanni gaaffii natti ta'u sillaasee irraa maalirraa inuma jira walaakin. Akkamitti fuudha malee waan rabbi halaala nu godhee dhalaa dhiira addaamiif abbaa keenyaaf iyyuu kunoo haywaan hin gonni cinaacha isaarraa baasee kenneef nu dhorganii achin nu gashanii hin fuutan jedhanii aboo rabbiif jedhi shahaadaa na qabsiisiti waa gara wayiitti na gorsiisi jedhe waa billaahi akkanatti ummata azaban beekta. Uma rabbi halaala godhee lafa kaa'eef irraa dhoorku kitaaba abbaan fedhetti dhamanu deemee zinaa dalaga malee hin danda'u. Hin jiru. Hin jiru wanni sun. Ajaa'iba rabbi. Luuxummaan kun illee achi heddummaatti lawaatiin akkasii ganduma Ameerikaa akkasii kuno guutu oduu niwusii adda addaa guyyaarraa fidaan hidhaatuma oolanii miti paappaa waan jedhan warra Roomaa kana hunda hidhuma seenaa olti gurguddoon hundi. Subhaanallah. Akkana bar ustaaz. Rakkisaadha hedduu. Shaawaa gaa rabbiin namarra kaa'ee nyaatan dhugaan yeroo namni. Fuudhaan hun jedhe kitaabni keenya. Hafuuna. Galanni rabbiif haa ta'u. Hafuuna inshaallah. Muslim. Deborah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga deebitan networkii keessanii maqaa bareen nu cinqaa jira. Uumaa shabakaa haa ta'u haa takka. Hin cinqamina isin shabakuma waa eega taate isin hin cinqamina. Maqaa isii maqaa kam jaalatti? Ati waan gootu ibsaa si gubbaa kana maqaa isaa fudhadhu follow godha lakkoofsa kannaa fi garee akka barattu isin dubbisanii akkasuma arra salaata ammaa kana waliin salaatu qabdan qulqulleeffattanii dhiqattee si wajjin dhaabbattee tumaa salaatu tartiibattiin baratte. Ayyesh. Maqaa maal itti baafta? Maqaan si Dibooraa ture si faqa jedhamu? Ayyaa ta'u. Maqaa jaallatanu kennaafi. Akkam jaallatti dhiiroo isin? Maqaa musliima keessa. Sumarra dhiif nagaatummaan kan itti moggaaftu. Sumaatu beeka. Lakkii sinumti naa kennaani. Eenyu kannaaf. Ustaas Ayyaa. Sa'iidaa godhaa kaa. Akkas. Sa'iidaadha jenna. Sa'iida. Sa'iida. Barreessaaf qubee asii barreessanii sa'iidaadha inshaallah. Baga gara islaamummaa dhufte jabaadhu maatii teetis nagaa siif haa taasisu. Haadhaan baankee jiru? Jiru. Tola itti oolii gartee waa hunda hojii yoo dalagde gargaarii uffa dhiqeerraa qulqulleessii tola itti oolii hanga isaan waaqayyoon Yesuusin waaqa godhadhu isin hin jenne kana keessatti olii qajeeluun hin jirtu. Yaa harmeetoo ani nama waaqessu siif waaqa sii kabaja. Ani waaqa tokkichatti amana isa hin nyaanne san dhuyna kan naman taane kan hin dadhabne jedhin yoo baratte isaanillee gara islaamummaa feeruu dandeessa yookaan rakkisaadha beeke. Yoo ati hin baranne kanuma si dhufee wangeelaan si rukkutu karaa irratti jilbiifate Yesuus yaada Yesuus jedhu kanuma bira deemte jechuudha yoo baratin rakkisaadha. Deeboraa teenya namaantuma wangeela qabatanii akkanatti dubartii karaa dhaabbattee iyyitu nagarree jechaa kanaa miti yoo bante wangeela suutuma akkana dubbiste silaa akkana jedhee an abbaa koo irraa kan dhageetti naan farada firdin an faradus qaje akkanatti hin dubbisanii bar zaida mana barumsaa takka akkasii dhayxanii beeytu jirana Yesuus lallabaa jenna lallabi jechuun bar itti dhaqqabsiise afeeri barsiise jechuu malee amaariffaan tokko ciise dhoqqee keessa ciqaa keessa gangalatanii bar jarri hafuuraatu akkana nu godhe jedhan duuba maraatummaadha kuni huccuu ofirratti qulqullummaa kana balleessanii galan guyyaa itti aanu kotkeen dhukkubsattee fayyaan qabanii qorichaaf mana yaalaa deemti. Iyyaa oolte dubartiif akkasitti irraan tolu jedhana. Jilbiifattee gangalatti wanni boolee fi wanni tana keessa maal jettanii Finfinneedhaa fi Adaamaa kana keessa jarana suuta namni nama barsiisanii lallaban. Mee ijoollee tamtu mana barumsaa dhayixee yoo namni piroofeesarii tokko akkasin lallabe eenyu abbaa isaa barata kollajjii dhaqee eenyu abbaa isaa barate naga. Lallabi jennaan bar Iyyasuuma Iyyasuus fayya mana kiyya maatiin xiyyanaa ariitiin jedhu boonu jedhu dhugaa rabbi maal jechuudha Iyyasuus fayyisaadha.
Adaamaa keessa lallabuu ofiilee jira lakki adaamaa keessatti kan lallabee godhee jira maqaan amma jara as taa'u kan akkas dhoowwa. Guyyaan itti hidhamnu san takka kanarraa qaban xurumbaa ni beeytanii xurumbaa akkatti Hujan. Ani fi wangeelaa wajji qabanii fidan akkanatti wajji qabanii xurumbaa wajji maal balleessitennaa xurumbaa kana yaanii fidan. Ashabbaari biyya rabbashte. Irriba nama dorge. Jiran gabayaallee namni waa gurgurachuu dadhabe. Maali warri caammaa kophee gurguruu iyyuu fi pheenxeen iyyitu garaagarummaan maali jirana? Kophee gurguruu maal jedha holisti waan adda adda numa iyyu kan makiinaa yaabbadhaa jee iyyuus gabayaa iyyeensa biyya lafaa ta'e iyyutu nutti hin godhina. Suuta nama akkana na bira jiru amma akkumaan sitta haasaa jechuun barsiisu lallabi jechuun dhaqqabsiisii itti dubbadhu jechuu dubbachuutti hin jira sagalee qaqqabate. Gamanaayis maayikiraafoona fudhattee iyyiti. Gamasiin iyyiti xurumbaa fudhattee iyyiti masaasa akka nama kintibaati dachi biyya lafaa jirana maaloo sibiraan jira nama itti haasa'u jirtutti akkas biyyatamtu si dhaggeeffata namni akkanuma zimbiloo sibira dabra kun hin barbaachisu iyyeensa kanaa jalaa baga rabbi si baase nama waaqessu jalaa deeboraa baga rabbi si baase dhugaa Yesuus Kiristoos nuti yes okay okay boota baay'ee so yeah so nama nuti ni kabajna ergama jenna Yesuus hin ganne beeki deeboraa teenya erte hin ganne itti Yesuus ergama rabbiiti ilma Maariyamaati waan jedhu abbaa keetiif maal taataati ajaa'iba ilma ati abbaa keetiif Yesuusis waaqayyoof ilma ta'e waaqayyoonis ilma qaba anis ilmaan qaba minoo garaagarummaan maali ilmaan waaqayyo yes ilma kiyya xiqqaanna dhufee kun amma waggaa meeqaati umriin tee meeqa how old are you jaha kuno ilma gartee meeqaan qaba waaqayyoon tokko qabaa jedha tokko sanuu jalaa ajjeesan jedha so anuu meeqaa qaba ilmi keessan eenyu maqaan isaa qaama dhufe kun muawwaz muawwazii fi abu muaz tokko no ilma kiyya muawwazii abu muazi no namummaa tokko nama lamaan nama maqaan malee an tiktok irratti dhagawaan akkanaa malee hin ta'u tokko haati manaa kiyya haadha manaa kiyya malee ani haadha manaatii miti na jirana maal jechuu kaayyoodhaan walitti ilmaan guddisuu yaada keenya irratti waaqayyoo fi abbaan tokko jedhu dubbii waaqayyoo barsiisa waaqayyoof hojjetaa waaqayyooti kaampaanii takkaan dalagaa dhaabbata maqaan kiyya qaachirra jiru gartee maqaa saniin qabaa jechuu dhaabbanni san kiyyaa miti warra saniifin hojjedha jechuu jirana Arigalle so namticha makiinaa namaa oofuu fi abbaa makiinaan san teetii miteeti namti saniif hojjetta akka makiinaa teetii daba hojjetaa waan saniiti jechuudha. Kanaaf jirana waaqayyoo fi Yesuus tokko ta'uu hin dandeenye. Yesuus dubrooraa dhalate abbaan hin dhalanne. Yesuus dhiira abbaan dhiiraa miti. Yesuus hin nyaata abbaan hin nyaata. Waaqayyoon hin ajjeesa Yesuus waa takka hin ajjeesu. Arigalle waa takka. Gartee Yesuus hin fannisan jedha maaltu jara namaan isin hin jedhume Saayyaan kun ilma koo yoo ta'e namni tokko saayyaan fannisoo jedhe hin tumsuuf fannisaan jedhaan ni qaba saqqala cira akka gartee qeerransaatitti maal jechuu amma fakkeenya mees ni godha dukaanaan qabaa jedhu saayyaan dhufee dukaana kiyya hancoo wayii dasitaa wayii wohuma wayii fudhate akkaan hin dhaga kaameraan wayii hin arginetti fudhatee deeme yaada toobachuudhaaf garaa geeddarachuudhaaf waan isaan itti dhagaamtee cubbuu ta'uudhaaf dhufee dukaana kiyya deebee Abu Muaz kalee isaan bar dukaana keetii waa fuudhee nyaadhee dhiifama naa godhii naan jedha. Okay, with conditioning jedhan amma dhaggeeffadha tana rakkinni. Dhiifama sii godhuudhaaf mucaa kiyya kana gartee mucaa kiyya Mu'aaz kana fuutee ajjeese akkasittiin sii dhiisaa hin jedhan. Maal jechuu? Karaa kana malee dhiifama siin godhu. Cubbuuttiin gurbaa kana galche moo hin galchine cubbutti? Waa hatuun cubbuu irra xiqqootu. Lubbuu namaa hin ajjeesin kan jedhu san waaqayyuma jedhee beeka abboomi kun akka hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira. Waligalee waaqayyuma tokkicha ilma jaalate hin jaalate qabaati ajjeesaa jedhee ammas min maalat noo jiran afaan akkam jiran dhiisaa waan akkanaata nutti lallabina yakka ana kana sii dhiisuun danda'u saayyaan fuudhee qalama fuudhee waan fadhina jala haatee sii dhiisee siin dhiisullee jechuun an danda'a. Waaqayyoon cubbutti dalayne waaqayyoo keenya nu dhiisi yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jiru yaa uumaa keenya cubbuu teenya tan halkanii guyyaadha sooraan raaf baruu nu kan jedhaa kadhadhaa Yesuus kadhadhaa isiniif dhiisa abbaan inni waaqarra jiru jedhe. Abbaan ilmooti ajjeesuun qaba anaa dhiisuudhaaf
maal waaqayyoon bar aarsaan barbaadu waa takkan barbaadu Abrahaam qormaataaf ilma tokkicha qabu gorra'ii jedheen bar gara gaaraa deemee gorra'uuf hin gorraane aarsaa lubbuu namaa hin gorra'amtu isa qormaata isa godhe iimaana isaa isa laalu that's what the test qormaata hanqamta ilma tokkicha waggaa 100 jalatti kalaa'u booda kanneef ilma gartee kadhaan dhufe biyyi cufti kadhatteef maseena ture waggaa meeqaadha manaaf inni ilma gammachisa kana mee ana irra jaallatamoo ajaja kiyya fudhatamoo hin qorate waaqayyoon hin qalamne Yesuus Kiristoos nuuf jedhee dhiiga dhangalaasee hin qale hin ajjeesne eenyu qale Yesuus yoom qalame Yesuus maannoo eenyu qale waligalle Yesuus makanaa miti Eloi lamaas maa kana abbaa koo rabbi jedhi na baasi jedhu abbaan yoo Yesuus hin dhageenye kiristaana biyya lafaatiif takkan dhagoe ilma kiyya mucaa dhufee mana nawaame kanaaf yoon awwaane isiniif hin awwaadha ilma kiyya beelasaa yoon baafne isiniin beela baasa abbaa isaa keetti yaa imimmaaniin gartee lallaba guddisee iyyanna guddisee waraqaa osoo hin ta'in itti waaqayyo abbaa isa du'oolchutti dhiyeesseef kadhanni isaaf awwaatamee jira yaa abbaa kiyya na dhiisi ati uphenteen yoo waaqayyoon kadhadhe naa dhagee jetta waaqayyoon Yesuusiif ilma isaa tokkicha jaallatuuf hin dhageenye eenyuuf dhagee jaldeessaaf dhageeya onuma ajaa'iba teessan tun eenyuuf dhagee jiran wanni kanaan jirtu waaqayyo namaa dhagaa gartee na kadhadhaa isiniif hin kannaa jedhe waaqayyo kadhan waaqayyo nyaatatti naa jamu gubbotti na mootummaa seetani waajjira tokko dheeyxee baasaboora baafachuudhaaf harka jala harkaan kottaa jedhan sani waaqayyoon lubbuu namaa dhangalaasaa cubbuurraa araara kadhachaa dhiifama kadhachaa lubbuu namaa asiin fixaa waaqayyo akkami kun jarana waaqayyoon jaalala akka jedhan ammas deebiin ijoolleen kiristaana bar waaqayyoon keenya jaalala ibiddatti nama maara eenyu hin gubu okay ibiddi jira moo hin jiru eenyu ibiddatti galchuu deema fakkeenya isin godha cubbuudhaa jedhu waanni kun cubbuudhaa jedhu waraqaa tanaan nama jalaa haata waraqaa tanaatu ibidda seena moo anaa ibidda seena isinii gala Yesuus Kiristoos cubbuu baadhate cubbuu santu ibidda dhaqa moo Yesuustu ibidda dhaqa nuuf jedhee cubbamaa ta'e jedhan nuuf jedheeti cubbuu keenya jecha nuu jecha saqqalame namni mukarratti fannifame abaaramadha namni abaaramaa jechuun nama waaqayyoon jaalatu maal jechuudhaan eenyutu abaare ayyee abaaramaa nuuf ta'eeti abaarame saayyaatu abaare moo abbaatu abaare Yesuusin Yesuus nama abaarsa qabu Phaawulos qulqulluu gootanii Yesuus cubbamaa gootanii qulqulluu Phaawulos Yesuus nuuf jecha cubbama quraana keessatti cubbamaan kan yakkaman sayxaana hadisa keessatti hadisa sahih muslim keessatti rasuulli maal nuun jedhu hadisa keessatti ilmi namaa hundi kan dhalatu hundi quba sayxaan lama qubaan rukkutama jedhan rasuulli gartee qubaan boochi gisee dhalatu ilmoon dhuftu kan rukkuta iyyaa sayxaan akkas godhaa jedhan ilma Maryam Yesuus ilma Maryam hiifeel gartee qormaatni san jalaa fashale jedha sayxaanii tuttuquudhaaf kun kana kabaja inni qaburraa hin xuyne ilma namaa hunda sayxaanaa tuqee kanaaf rasuulli nu barsiisan abaaramaan quraana keessatti Yesuus miti faarfamaadha Yesuus gartee quraana keessa faarfamaadha abaaramaan sayxaana la'anahumullah rabbiin abaarsiisa irratti isa sani sayxaana akka wangeelaatitti abaaramaan sayxaana miti Yesuus mee bakkuma takka sayxaanii abaaramaadha kan jedhu abaaramaan Yesuus jedhan eenyutu xiqqeessu jira hin abaaramne nama qulqulluu kabaja nama hin duune namni hin fannisuu hin danda'u jedhuufi namni hin fannise gabbaasee rukkutee huccuurraa ciranii tumanii waraanan jettu kana salphisoodha abiyyi fanniseeti abumaas cafaqee jedhan maal jechu amma abiyyi guddaa kana naa godhuu danda'a abiyyuu fannisuu hin dandeessanii waaqayyoon eenyuuf waaqayyo jettan waaqayyo namaan nu fannisee jettan deebitanii gooftaa maal jarana waan kana irraa isin dhorku jira nuti bar wallahi hin arrabsinu Yesuus itti amanna hanga feetan isin nabi Muhammad arrabsitan nuti Yesuus hin arrabsinu dirqama keenyatti amanuun nabi Muhammadii fi ijoo ofii tanan fadhuu jee namni wayi baasa takkaan hin deema hin jedhu nabi Muhammadii fi Yesuus keja mirgaatii fi jabitaati laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli dirqama ka addaan hin baafne itti amanu waqaalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir gawma kee deebina nu araarame jennee kanan nabi Muhammadis waaqessa inni siyaamutti hin jirru bannuti waaqayyo nabi Muhammadin erge ka Yesuusin erge ka Abrahaamin erge ka Museen erge tokkicha san ka Yesuus Kiristoos barsiisu ka Museen barsiisu tokkicha san gooftaa tokkicha san siyaamu jirra bar kan hin duune ka Phaawulosuu itti amanu waaqayyo duwwaatu hin duune jedhu arruma fakkeenyaaf amma kana isin hin jedhe dubbii kana hin fudhatanii jaartiin qabaan sin jedhamuma sekenduma tana jaartiin qabuun isin hin jedha maal jechuu amma Yesuus uumaadha ammoo uumaa miti
Haree basmaan jedhe warri keessanuu. Maali jedhana? Ammuma saayyaan kun Oromoodha ammuma Oromoo miti. Maal jechuu? Foon uffatee nuun jettan. Nama sibiila uffatee jira hoo? Huccuu uffanne malee foonumaan dhalate namuu. Foon uffate. Guyyo jarana. Jarana Waaqayyo dhalateettan. Xiqqeessuudha qaama saalaa xiqqaasanii Waaqayyo gadi baasuun Waaqayyuma guddaa bantiiwwan Waaqaa hin fuune kana. Mana waan qaama uumama keessa jiran kana. Abeet yane. Afuura keessii tuqe amma Yesuus bira dhaynaan. Nagaati akkam jirtu? Arsii lijjatti arsii. Nagaa jirtu? Nagaati. Fayya qabda akkam? Wallahi kanarraa jechuudha. Muddamni sun gutee haasa'aa jirtu yaa'u ni muddame sanumaaf yaa. Muddama rabbi si haa baasu. Mootummaallee muddamaatuma jira. Atis numa muddamta akkam? Hundaafuyyuu Shaada qabachuufi? Shaada qabachuufi. Yoone kootu teenyaati wallahi kootu kara tokko Waaqayyoo tokkicha sana. Kan namni hin fannifne kootu jechuu jirraati. Wallahi kootu. Lakki. Lakki dhiisa lakki dhiisa. Gaafii qabda? Lakki nama harkisiinayi. Kootu sin gaafii qabda? Gaafii man qabaa? Gaafadhu. Wanta gaafii natti ta'etu jira. Ayyee. Hayimaanotii jechuun wanna fide ragaa fide naan hin jettu kaa jechuun amalaan. Yoo na gaafatte anaan fide malee ani yoo ati jette waan ati dubbattu waan ragaan qabne hin jedhin nutti bakka kanan dhufina waan hin jedhu waan ragaan qabne waan hin argine wangeelaaf qoraan irraan dhufina. Qoy kana hubadhu kaa dursa wannan jechuudha. Ragaa fidinaan hin jedhin jetteef hin jedhe. Ayyee. Okay, jechuun yookaan ragaan qabaanne waa tokko wanta yaada koo keessatti uumame tokko gaafadhee baruu hin danda'u. Yesuus illee ni qaba bitadheen jira meeqa isin garsiisa. Ayyee. Maal bitatte? Itti kufeeti gaafadhu. Yesuusin bitadhe kalee. Maali ustaaz Yihudaan sinitti gurgurate moo qarshii 30? Qarshii $30 bite sin argisiisame qoya. Ajaa'iba jettani. Mul'ata me qoya sin argisiisa. Kuno. Lamaan bitee waan. Oh my god. Kiristoosuma moo gadi kuusaa qoya. Asin kaayaa qoya. Kan itti amanu Kiristoosi. Kun Yesuusi kun Ciisaadha kuno. Kamtu? Waa si cabe kamera. Guyyaa tokko har'a mana keessanii guyyaa tokko dammoo si waammata. Maaltu na yaammata? Asi bira jiru. Na yaamu dubbachuu didee bar. Yaa rabbi. Maal rakkoo qabu ustaaz hin deemtanii akka asi waammatu. Hindaga akkasi. Ani kan jedhu maal gocha bitatte? Bakka dasuma jedhin gurgurani Waaqayyoodha jedhe gooftaa kunoo jedhanii gurguranii akkamiin namni bita jedheeti namaan. Asuma gurguran wallahi ganduma kiyya kana Ameerikaa. Maalitti goota bitattee ati silaatti namantu. Isinumaa fiduudha ka guyyaa gartee na haajamsiise kunoo gooftaa fudhadhu naan jedhan hin qabaan jedhan ka. Lamaan qaba. No amansiisu bakka wanti nuti isin hin goone hin jiru isaa. Keessa kaayyadhaa qabame. Wallahi waan kunoo. Keessus kunoo seene arre itti hima. Galeeji mana bumaas kuno maali lama jaraan sanu Isa fi Yesus Jesus and Isa dubadda ama qoste jechuudha dhugaa bara ani bar faranjii waan kana ammati waan kana Yesus yettee ni amanta ay naman akkasa amanta nu godhe faranjii biyya Google nu godhe Muhammad jettee Muhammad suuraa keessa biyya Bangladesh argita malee Muhammad jedhamee ka suuraan isaa hin jiru Allah jettee hin jiru kana jettee faranjiin kana waldaa hundarraa qabdi Itoophiyaa keessa kanuma hin jiru kanumaan fannifame. Injira ana bira injira maal. Kiristaanni kun sirriidha dura Ortodoksiin Maariyaam dubroo rifeensa si shaffanatte akka Islaamaa laal hijaaba kaayyatee dhaabbattu kana godhan ta rifeensa akkana wootee ta'e sun jirtu kabaja Yesuus kamu doora kaayyatee laal hin beekti bar faranjiin tun bar dhugaa Afrikaa tana taphachuu jirti malee. Allahi. Okay, gaafadhooti gaafii kan kee amma. Nu amma kanatti jettu amannamoo kan macaafni keenya nuun jedhu amannamoo waan mi'aadha amanname. Wallahi waan abbaan fade
waan Yesuus jedhu mitiyu waan Waaqayyo jedhu salaasantu caalaa waan wangeeli jedhutti ni amanta na dhagaye abbu na dhagaye appi samoona dhufte takka argite maal jettu appi samoona dhufte takka argite ka footoo ምናምን ቀን ማበርቴ amma dammoo waan gaafattu yoggaa waa gaafatti si deebistu takka argite jechuun ayeti waan maashina faranjii waa fidde takka teknooloojiidha dura deemtee jirti beekumsa barumsa okay ishi sini ina soita amaarifa baastanitti haasa'uu dandeessan ishi sun dhugaa dubbatti moo ara dubbatti hin dubbatti baay'ee dhugaa dubbatti dhuguma sin gaafachaa jira dhugaa rabbii hin dubbatti yaa dhugaa waan achirra waan jiruu fi waan wangaa jiru waan hundasiif waa hedduu gaafadheen ture hin dubbatti isaan yoo ragaa ati beeyte waan beeyte na waan san ragaa wangeela keessa argachuu quraana keessa argachuu dandeessaa jechuudha Muhammad ergamaa rabbiiti miti ergamaa rabbii sin jetti bakka hunda ragaa si kennetti waa baay'ee na himtee jirti ka waan maashinni kun beeku sammuun teenya waa wallaalte yene hin dadhabdee maati ati waan wangeela jiru fudhachuu diddee dhugaa rabbi wanta nan hin beekne isheen natti himtee jirti amen akkasi fudhatteere shi dammoo kakaa'ee fudhadhee jira akkamitanii fudanne yaa dammoo wanti isin jettanii fi wanti ishiin jettuyyuu gargari maal akkamitti isin caaluu dandeeche mee abbuu natti himuu dandeechani maashina nama itti guure barsan maashina maal na caaluu maali waan gaddaa profeesari namni adda addaa waa itti guure beekumsa kiyya limitiidha waan sani narra beekee jechuun waan maashina nama itti guure nama miti waan lubbuu qabaatii miti bar okay namantu jechuudha akkas taaniin inamantu jechuudha akkas taaniin maali baay'ee kuno tiktokitti amanaan jiru tiktokirra waliin jirraami tiktokin viidiyoon akkana agarsiiftiin kuni kanaa miti tiktokii fi isheen la waan hunda jechuun soorsii irratti waan dogoggoris keessa ni jira barsiisaan amantii kiristaanaati islaamaatu hawaa barsiisu hin dogoggora aligalle dogoggore waan hunda keessa wanta ati naan jettuu fi wanta nani quraana maal sin jetti fakkeenyaaf quraana amma sun gaafii wayii si gaafadhee musliima keessaa quraanarraa ati kanaan jettu kabiraa ta'uu danda'a isheen kanaan jettu kabiraa ta'uu danda'a amma isin baay'inaan kan barsiistani kabiraati isheen kayeetu kabiraati maal jettare kanarratti namni waan san itti godhe kiristaana bara islaamaa miti jechuun islaam kiristaanarra waa gurra naree jechuun waan kitaaba irra hin jire waa hunda beekee namni sana ittiin guuru bara ajib ingaafattaa maal gaafadha ingaafattaa si banaan ani kitaabaan abaami kuno kitaabaan bira jira maaltu isin nagee ani kitaaba quraan hin beeku jechuun ani araba qara'uu danda'u wangeeloo ni beektaami wangeelli makkiyya kanan beeka wangeeloo gaafadhu okay waan sin jettoo yesuus kiristoos du'ee du'aa kee moo du'ee isaa kaasee moo waaqayyoo kaasee jetteen waaqayyoo kaasee sin jetti akkam taata na guddisi sobaa na guddisi ati hin dubbista qubee afaan oromoo nan dubbisa rakkoon qabuun hin fudhattaare ayyuu na guddisi ani si agarsiisa na guddisi kataka haya sistem kai kamera si bana kamera kam godha dah kamera maal itti godha koi ribatti si agarsiisu edaan maal nagarsiisu kitaaba irraa moo wangeela irraa saadaan na dafa saadaan tuma foftu koi dura gaafii si gaafadha birriiti jarraalinaay koi dura gaafii si gaafadha ሃይማኖቲ ሙስሊማት ሞ ክርስቲያና ድረ ጅራ ናሂም ከነ ድረ እስላም አካሚቲ አደም እስላም ረት ረቢን ኡመል ማና ማውንዳው እሺ በቃ ከነቲ አደም እስላም ሞ ክርስቲያና ጀቴ ኦኬ እስላም ኦኬ በቃ ከነቲ እንጋፈጥ sagalee wal qabadhuuti ሃይማኖቲን ድርሰ ጅሩ ከሚደ ግዲ ጋፈዱ ጋፈዶቱማ ሲፊ ፊዲያቱማ እሺ ጋይኒን ጋፈዳታለ
ቅድማ የነበረው ሃይማኖት ሙስሊም ነው ወይስ ኦርቶዶክስ ነበር? ክርስቲያን? ስለ ቅድመ አያቶች ሃይማኖት እርግጠኛ መረጃ የለኝም። የቤተሰቡን ታሪክ ለማወቅ ወላጆቹን ወይም ትላልቅ ዘመዶን መጠየቅ ይችላሉ። ማለት እንዴ ጃንጆን ትንሽኒ አስቃቢ የኔ በታበራ ጋፈር ጂሚና ታበራ አቻቺቢቲ ቆያ ከነም ተቆ ጋፈዳ አሳይሺ አዳሚ ክርስቲያና ሞ ሙስሊም ነው? ቆይ ከነም አማጋፋ አዳም ክርስቲያን ነበር ወይስ ሙስሊም ነበር? 아담은 기독교와 이슬람 모두에서 중요한 인물로 여겨지지만 특정 종교를 믿었다기보다는 인류의 조상으로 묘사돼요. 저희누라 눈바 라가케냐 ቁርአን ከይሳ ከናመ ተዋኒ ጀኖ አንበረ ይፈመ አዳም ሙስሊም ነበር ወይስ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነበር? አዳም የሙስሊምም የክርስቲያናም እምነት ተከታይ አልነበረም። ምክንያቱም እነዚህ ሃይማኖቶች ከእሱ በኋላ ስለተመሰረቱ ነው። አዳም በመጽሐፍ ቅዱስና በቁርአን በብዙዎች ዘንድ የመጀመሪያው ሰው እና ነብይ እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ የእምነቱ ተከታይ ከመሆኑ ይልቅ የክርስትናና የእስልምና መሰረት ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። አዳም ሲብረ ክርስቲያን ብረት ዲቤ መጋፊን እንታልቲ ኑረ ዴብስቴ ጅርቲ ማሽኒ ጥያቄ ግልጽ ስላ አዳም ነማማንቲ ቀውሙን ቀብኔ ኦኬ ነንጋ ፈዳሺ ነው ሰኔ ምን ቀው እቹን ጀት ተበር ይም ተበር አዳም ሃይማኖቱ ምን ነበር? አዳም የተለየ ሃይማኖት አልነበረውም። ምክንያቱም በወቅቱ ሃይማኖቶች አልተመሰረቱም ነበር። እሱ በመጽሐፍ ቅዱስ እና በቁርአን የመጀመሪያው ሰው እና ነብይ እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ የክርስትናና የእስልምና እምነቶች መሰረት ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። ተጨማሪ ጥያቄ አለ? ነብይ አመንቲን ቀብነ ሰመለ ደገኘ አመንቲን ቀው ወይቹራ እንዴ ነብይ ነበረ አመንቲን ቀው ኦነ ራከሳዳ እቹን ልማና ዋንገሪ ዋኑ እንደ ቤታ በምን ነበር የሚያምኑት? አዳም እና ልጆቹ ምን ያምኑ እንደነበር በትክክል ለመናገር ተነንተና አስቸጋሪ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስና የቁርአን መረጃዎች ምን ይላሉ? አዳም እና ልጆቹ በአንድ አምላክ ያምኑ እንደነበር ይገልጻሉ። ይህ አምላክ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ እንደሆነም ይታመናል። ስለ ልጆቹ በተለየ ሁኔታ ሲነሳ ቃይልና አቤል በእግዚአብሔር ፈቃድ መሰረት መስዋዕት ያቀርቡ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይህ እንደምንነታቸው የአምልኳቸው መልክ እንደነበረ መረዳት ይቻላል። እሺ ማልጀታ ሲቲ አልተኮ ጋፈዱ ባሲ ነንጋፈዳኒቲ ጋፈዱ ነው። አዳም በስላሴ ያምን ነበረ? አዳም በስላሴ ያምን ነበር ወይ የሚለው ጥያቄ በሃይማኖት መካከል መጋባት የሌለበት ጉዳይ ነው። በክርስትና መሰረት አዳምና ሔዋን ከፈጣሪያቸው ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው፣ ምንም እንኳን ስላሴ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ባይገኝ። በሌላው በኩል ቁርአን አዳምን እንደ ነብይ አድርጎ ይገልጻል፣ ግን ስለ ስላሴ መለኮታዊነት ምንም አይናገርም። ስለዚህ አዳም በስላሴ ያምን እንደሆነ በማያሻማ ሁኔታ መናገር አይቻልም። ይህንን ጉዳይ በጥልቀት መመርመር ይፈልጋሉ። አምስት ጀልቀቢ ኦኬ። ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማያሻማ ቃሉ እኔ አምላክ ነኝ ብለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ በማያሻማ ቃል መናገሩ በመንፈሳዊ ክበቦች መካከል ክርክር የሚያስነሳ ጉዳይ ነው። አንዳንዶች ይህንን የሚያረጋግጡ ጥቅሶችን ይጠቅሳሉ፣ ሌሎች ደግሞ ኢየሱስን ማንነት በተለየ መንገድ ይተረጉማሉ። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ተለያዩ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜዎችን መመልከት ያስፈልጋል። የትኞችን ጥቅሶችን መጀመሪያ መመርመር ይፈልጋሉ? ጥቅስ ሳይሆን በማያሻማ ቃሉ እኔ አምላክ ነኝ ብለዋል። አጠር አድርገህ መልስልኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በማያሻማ ቃል እኔ አምላክ ነኝ ብሎ መናገሩን አያሳይም። ይልቁንም መጽሐፍ ቅዱስ በተለያዩ መንገዶች የኢየሱስን ማንነት ይገልጻል። ስለዚህ የኢየሱስ አምላክነት በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜዎች ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው።
ገና ተወጎምኔ ይክኔ አስቀብኔ አጭ ቀብኔ እሺ ቆይ ሁበነ ማለ እኒ ኢፋፈት ጀራ ዋይ አብ ወልዲ ጋፈድ እሺ ዋይ አብ ወልዲ ጋፈድ አመንታ አብርሃም ዋይ አብ ወልዲ ጋፈድ እሺ ስላሴን እንጂ ጀሌበር መጽሐፈ ጌት አዬ በኒ አስናቀቢ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኤዋ ጋፈ ደብን ፈታ